Icciitii aaraa kan Lammaa Magarsaan kan wal qabatu waan haaraa tokko waan dhageenyeef isin dhageessisuuf deemna. Viidiyoo kana daawwadhaa hamma xumuraatti eessayyuu hin deeminaan affeerraa kiyya. Yooyaa harka fuunii akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota maatiiwwan chaayinaalii keenya akkam jirtu nagaa keessanii ani galata waaqayyoo nagaa kiyyaa warroon yeroo jalqabaaf gara chaayinaalii keenyaa dhuftan anaa dhufuu isiniin jenneerraa chaayinaalii kana saabskiraayib gochuu mallattoo bilbilaa bukkeedhaan nuuf ol taasifachuun viidiyoon gadhiisu eenyuun dursee akka isin bira ga'u taasifadha. Guyyaa irraa odeeffannoo addaa tokko waa'ee Lammaa Magarsaan kan wal qabatu wantin dhagee waan jiruuf isin dhageessisuuf dirqameen jira. Viidiyoo kana amma xumuraatti daawwadhaa, laayik gochuun na jajjabeessa. Amma gara viidiyoochaattan isin dabarsa. Dr. Lammaa Magarsaa yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa turetti nama kabajamaa fi jaallatamaa akkasumas uummata Oromoo biratti nama fudhatama guddaa argate ture. Haa ta'u malee yeroo muraasa gidduutti fudhatamni isaa kunis dhadhaa abidda buute ta'e. Lammaa Magarsaa baatii darbee baay'een du'ee baay'een immoo biyya alaa ba'e jechuun odeessaa turuun isaanii beekamaadha. Akkasumas mana isaa keessatti mana hidhamee jira jechuun kan odeessanis baay'eedha. Lammaa Magarsaa ayyaana faranjootaa bara 2021 yookiin Meeri Kirismaas jechuun isa ayyaaneffatan ayyaana sanatti maatii isaa waliin kabajuuf biyya Ameerikaa akka deemee ture odeeffannoon nu qaqqabe hin jira. Dr. Lammaa Magarsaa biyya alaa deemuun ammaatti akka hin deebine odeeffannoon nu ga'e kun kan mul'isudha. Lammaa Magarsaa gaazexeessitoonni OMN fi akkasumas keelloo miidiyaa afaarratti intarviiyuu gochuuf yaalanii turanis Lammaan kana hundaa qophii akka hin taane itti himee ture. Haa ta'u malee guyyoo waaree fi akkasuma gaazexeessitoonni OMN yeroo dhiyeenyaa kanatti intarviiyuu akka godhan dubbatanii jiru. Kana keessattis Lammaa Magarsaa icciitii guddaa fi akkasumas ajjeechaa Haacaaluu wal qabatee waan haaraa hin baasa jedhamee eegamaa jira. Maarree nutis ammasitti nagaan nuuf kottu jenna. Haa ta'u malee garuu Lammaa Magarsaa ammaatti biyya Ameerikaa kan jiru yoo ta'u sooshaal miidiyaa kamiyyuu fayyadamaa akka hin jirre quba qabna. Lammaa Magarsaa sababa maaliitiif sooshaal miidiyaa fayyadamaa akka hin jirre wanti beekamaa fi qabatamaa ta'e waan hin jirreef intarviiyuu kanarratti guutummaasaa hin haasaa jedhamee yaadama. Egaan hordoftootaaf maatiiwwan chaayinaalii keenyaa turtii ammaatti na waliin gootaniif baay'ee guddaa galatoomaa. Viidiyoo kana laayik gochuun na jajjabeessaa. Laayik gochuun keessan namoota biroo bukkee darbee akka inni ga'u hin gargaara. Kana malees baay'ee tokko kan nu jajjabeessu waan ta'eef viidiyoo kana laayik godhaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.